carcarvaayin Alii Abdallaa nuuf iyyaafadha daboo aartii kanarratti erga isii dhabnee chaanala Aaliyaa Inda Saalaa kan jirurraa erga isii dhabnee paatii 3-4 taree jira. Viidiyoo teenya paartii 3 iyyaafannoo daboo aartii paartii 3 Aaliyaa Abdallaa hanjuun walitti deemneeti jira jechuudha. Kanarraa malee maaf kaboruun laale dhumni isaan toluu namni waadaa kaale si beekan se'aa si beekuun wallaale ulfinni imaana edaa siif hin galle maal badii koo maalumaaf namni aduun si baatee natti guyyaan dhiite. Egaa walitti deebineetti jirra daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya Aaliyaa Abdallaa ni beektan jeetii yaada miseensa carcarvaayin keessaa isii takka miseensa carcarvaayin keessaa isii takka dandeettii guddoo fi diraamaa keessattis gahee olaanaa taphatti. Aaliyaan Abdallaa nama kaayyoo dheeraa qabudha. Viidiyoo tokkorratti mohaa aartii chaanala jedhamurratti yookaan odaa reaakti kan jedhamurratti kaayyoon tee maali jettee ja'anii gaafatamteeti jirti. Kaayyoon tiyyaas filmii afaan Oromoo gurguddaa hojjechuudha jettee deebistee jirti. Hungaa kaayyoo guddaadha. Akkasumas Aaliyaan Abdallaa TikTok irratti irra hedduun keessan ni beektan jeetii yaada. TikTok kanarratti akka ajaa'ibatti Queen of TikTok jedhamtee kan beekamtudha. Sirriitti jechuudha ni jaallatamtis uummata Oromoo biratti. Dhaloonni isii arsiidha. TikTok irratti namni hundi ni beektan. TikTok irratti viidiyoo hedduu daleeydee jirti. Miseensa carcarvaayin isii calqabaa miseensa carcarvaayin tan jalqabaa shamarran keessaa isii takkaadha. Egaa carcarvaayin wajji osuma hojjechaa jirtu akka itti gargar ba'an hin beekne gargar bahanii turan. Erga gargar bahanii turan booda isiinis gama Aaliyaa Inda Saalaa kan jiru chaanala tokko bantee turte. Chaanala sana irratti Saalaa fi isiin piraankiilee garaagaraa diraamaallee abbalama gallaksaniiti jiran. Akkasumas chaanala sana irratti guddifnee bakkaanillee geenyee jirraa jechuudha. Ergasii TikTok irratti illee Aaliyaa fi Saalaan hojjechaa turan. Carcarvaayin adda bahanii jechuudha. Erga adda bahanii tura isaan san piraankii garaagaraa piraankii nama gaddisiisu hojjetan. Erga isii dhabnee chaanala Aaliyaa Inda Saalaa kan jirurraa erga isii dhabnee paatii 3-4 taree jira. TikTok irraa erga isii dhabne garuu baatii 2 taree jira. TikTok irratti viidiyoolee isii guututti diileet gootee jirti. Viidiyoo diileet gootee jirti. Viidiyoo tokko malee. Viidiyoon isiin diileet hin godhin sanis sirba Hacaaluu kakamju yoo jettan. Kanarraa malee maaf kaboruun laale dhumni isaan toluu namni waadaa kaale si beekan se'aa si beekuun wallaale ulfinni imaana edaa siif hin galle. Maal badii koo maalumaaf namni aduun si baatee natti. Sirba Juuhana qofa irratti dhiiftee jirti. Hunda isaa diilee gootee jirti. Garuu chaanala Aaliyaa Inda Saalaa hajuurrattis akkasumatti viidiyoosii guututti hayxee jirti. Isaan lachuu haqanii jiran jechuudha. Koominitii malee viidiyoolee hin jiru pooteelee qofa dhiisanii jiran. Mucaan tun maaliif badde dhiiroo je'ee lammiif jechuun egaa wal iyyaafachuudha jechuudha. Wal iyyaafachuun mallattoo ciminaati. Wal yaadachuu keessaa isi tokko jechuudha. Aaliyaan tun maaliif baddi kan juutu na keessa dhufe mucaan tun maal taatee sirbii isiin TikTok irratti tokkichaa san dhiifatte na ajaa'ibsiise. Dhumni isaan toluu namni waadaa gaale sin beekan se'aa sin beekuu wallaale ulfinni mana edaa siif hin galle. Sirba juusan maaliif dhiifte kan juutu na keessa gahee yaa'e dhiiroo mee piliis dhaabbanni carcarvaayin dirqama keessan Aaliyaa Abdallaa bakka isiin jirtu baastanii intarviiyuu nu godhuu qabdan. Iyyaafannaa daboo aartii dirqama ga'a. Bakka isiin jirtu baaftanii Aaliyaa Abdallaa nuuf dhiyeessitanii jechuudha. Intarviiyuu akka nu gootan maaliif akka badde kaayyoon siin maal akka taate nama aartii teenyaaf bu'aa qabu Aaliyaan Abdallaa. Kanaaf ga'a Aaliyaa Abdallaa iyyaafannoo daboo aartii paartii 3 guyyaa irraa kana keessatti please Aaliyaa Abdallaa nuuf iyyaafadhaadhaan isin jira. Sooshaal miidiyaalee garaagaraa irratti dhabnee jirra. Facebook irraas hin jirtu.
Kanaaf nuuf iyyaafadha Alii Abdallaa. Viidiyoon keenya kan guyyaa irraa kana fakkaata. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan naaf tura. Isiniin jaaladha, isiniin kabaja. Daboo aartii waliin haa guddifnuun isiniin jaa. Bye bye. You don't laugh finish, you just want the wrong go. No, now press that red button to subscribe. Yes, that red button, press on to subscribe. Now, yeah, press that bell. That's cool bell. Press on to the girl notification.